akkam nagaa waliin hin jennu fayyaa qabdanii jennee fayyaa ol gaafachuun immoo dirqama yeroo dhukkuba waan taateef fayyaa qabdanii isinuunti baga wal garree wanni dubbachuu deemu waa lamarraa hin dubbadha wanni dubbadhu tun immoo hawaasaas taa'u kana qofa osoo hin ta'in hawaasa fooddaadhaan nu ilaalaa jiruufillee ergaa akka taatu dhaloota keenyaaf hortee nu booda dhuftuuf ergaa akka taatu fi waadhaan madda waan xiqqoo takka. Oromoo jechuun maali? Oromiyaanoo maali? Eessaa? Gaafii lamaan tana qofa. Oromoo jechuun maali? Oromiyaan eessaa? Waan joorraa hin dubbadhu. Oromiyaan biyya Oromooti. Oromiyaanii guddinnisii dhiifamaa deero. Guddinnisii kaaree kiiloomeetira 600 Oromiyaan. Oromiyaan guddinaan Faransaay, Xaaliyaan, Switzerlaandii fi